eega itti lallabuun namaaf hin galle Yesuus laa osoo namaaf hin galle taate lallabaan jiru. Yesuus seexaana lallabe deemu waaqayyo kee callaaf jilbiifadhu sagadi kan jedhu caafamee jira jedhee itti lallabe seexaanatti. Tarii jekkoo dura jiran. So okay. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 dhaqa 8:40 reefu samuura dubbisu ture. 8:40 dubbisa nama waaqayyo. Eebbifame nama jaala kabajaa qabu. Amantii keetiin leen tokko an islaama atis kiristaan. Warri kaan mataa ol dhukkubsineen waggaa meeqa guutuu osoo nuus hin barsiisin maraatan osoo as ta'anii. Okay. Deebiin kutee keessa gad kutee. Daawit baga dhuftan. Abaaboo shaadaan qabadhee itti turteessiin. Abaaboo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaadha? Nagaa alhamdulillah. Warra kaanis see barte Rabbi kee Rabbi naaf fide jedhee abente lammaffaa tokko. Kute. Rabbi haa deebisu hin deebitti kadhadha. Deebi okay ishi. Okay wangeela dubbistee bakka sana beekaa? Bakka kam? Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti. Yaa. Raabani. Habibi. Run. Okay, daa'ima wayii dhufe. Hayyee. Okay, naan dubbisa beekaa eessa deemtasa? Beekaa deemamoo beekaa? Wallaalaa nuti hin ta'in kaarra. Beekaa? Hayyee, naan dubbisa baaba wal kan baas. Akka jedhu ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhage. Eenyu jechuu jira? Yesuus jechuu jira. Waaqayyo irraa dhage. Yesuus waaqa irraa dhaga'uu qabaa miti dubbii dhugicha. Waaqayyoon kan kee waaqa irraa dhaga'uu qabaa miti? Well, atama didinka waan ittiin daballe waan eeyyeuma jedhe takka miti jedhi yookaan beekaa maaliif didda amanuuf hin deemtu wangeelatti amanaa ifichatti amanaa jedhe amani waan asirratti caafame amani eeyyee jedhi Yesuus Kiristoos ani dhugicha isa waaqayyo waaqa miti waaqa jechuun samiinoo yoo samaayi waaqayyottis amanaa anattis amanaa kan ni deeyna yaa boqonnaa kanarraan jira boqonnaa kun kan kijibaa taate kijiba jennee biraa deemna waan jedhe Yesuus Kiristoos ani jedhe Yesuus ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhage jedhe Yesuus Kiristoos waaqni kee waaqa irraa dhagee qabaami? Dhaga'uu qaba. Waaqni kan kee waaqa qabaami? Akkasitti waaqa lama jechuudha. Lama waaqa lama. Okay, gobas. Dhageessan jiran waaqayyoon isaa waaqa qaba. Okay. Irraa dhagee isinitti meera. Akka isin jedhetta immoo yeroo naa kennitaa siif ibsaa jechaadha. Maal ibsita walii galle walii fudhadhe anis waaqayyoon kee waaqa qaban jedhe. Akkatti jedhu yeroo ibsuna yeroo naa kenni haa akkatti ibsu. Si kana ye. Waaqni kaateeti. No. Waaqni waaqni qaba. Waaqni waaqa ni qaba. Waaqayyo ana malee waaqayyo biraa hin jiru jedhe. Yohaannis 20:17 irra qara dubbifteetta. Gara abbaa kiyyaatiif gara abbaa keessanii gara waaqa kiyyaatiif. Sanni qabu. Edayna qoy waan jedhe dura waaqni waaqa akkasaa hin qaba. Sin jedhe bara. Waaqni lamaa jira jechuudha. So waaqni tokkochini dhagaye. Waaqni tokkochin Yesuus waaqaami? Waaqni tokkochin nutti amannu waaqa Yesuus Kiristoosiiti. Yesuus waaqa moo waaqa miti? Waaqa. Yesuus malee waaqni biraan jira? Abbaan isaa immoo waaqa isaati. Abbaanis waaqa abbaan waaqa Yesuus. Macaafa qulqulluu keessa sitti mul'isa kaa'ee. Dubbiin naan galle ka atuu dhageeffadhu waan jedhe Yesuus siif waaqa moo nama? Naaf waaqa.
Okay, Yesus siif Abbaa waaqa. isaatiif ammoo waaqa isaatii miti. Abbaaf waaqa isaatii miti. Oh, siif waaqa malee. Okay, waaqni ati. Yesus waaqeeti, waaqni kan kee waaqa qabaa jechuu. Eeyyee. Goobas, ati waaqayyoo kam kadhatta? Waaqayyo abbaa karaa ilma isaa kadhadha, karaa Yesuus Kiristoos. Yesuusoo eenyu kadhata? Yeroo gara biyya lafaa dhufe nama ta'e abbaa kadhata. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Maaliif? Yesus, okay, Yesus biyya lafaa irratti waaqa moo nama? Waaqallee namallee. Yeroo waaqni Yesus mee waan si gaafadha. Waan si gaafadha. Allah miskiina haadha. Maal jette? Khote ammas keessa. Ustaadha wala salaamu alaikum. Wallahi waan ajaa'ibaan nu argamse. Kiristaanuma haarawaa dhufaa wala jadiid mo'a. Akkam. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naga jirtu. Gara. Abu Muaz. Ada nu gabaabse gurbaan bari. Ni dhaga'ama? Hin dhaga'ama. Nagamdi. Tole. Nagaa moo akkam jirtu? Beekam. Yaa ustaani karaara jiraniin si'a. Moo dubbii kana dhageesse? Bare anu ajaa'ibsi bakkee wajjin rakkanne wajjin rakkanne barne. Ajaa'iba bare. Yeroo jalqabaatiif dhaga'uu kiyyaa. Kan dhageenya waan ajaa'ibaa nu mudate. Dhugaadha. Okay, moo kana Sillaasitti namanu. Oh, Sillaaseen macaafa qulqulluu keessa hin jiru ani Sillaasitti namanu. Kanaaf namoonni hedduun yoo kana dubbannu confuse ta'an macaafa qulqulluu keessa Trinitii ta'ee Sillaaseenis hin jiru. Amen. Shawaa dhageesse? Inni maalidha? Amantiin isaa maalidha? Abu Muaz gaafadhaasi. Yoo baadamoo warra wanni sani warra toloo saa Adventistiidha? Eeyyee. Yaa. Warra kee sani. Jabeessa. Adventisti ergatee bakka wanna san gaafadha. Dura Yesuus sun dhufin dura maal ture jedhaniime. Malaakaa ture jedhanii jarri. Eeywa. Beeka? Eessa deema telefoonaan rakkanii bara. Bee jechuu jiraniini. Na baase moo? Simbaan si deebite. Beeka? Tole. Beeka? Yaa. Yesuus osoo biyya lafaan dhufin dura maal ture? Ilma Waaqayyooti. No. Kanuma Yesuus. Kanuma inni jedhu sana. Ilma Waaqayyoo eessa ture? Abbaa bira ture. Abbaa bira ture. Ilma malee Waaqaa mitiimi? Ilma Waaqaa eegatee Waaqa kaa. Maal jechuu ilma Waaqaati? Ilma malee akkamitti akka argate nu gaafadha Abu Muaz. Akkas ustaad fudhadhu. Macaafni qulqulluun jalqaba sagalee ture. Hold bakka bareeddu dhaggeeffadhu. Macaafni qulqulluun jalqaba sagalee ture. Beekaa sagalee sin jenna. Yesuus osoo hin dhufin dura ilma Waaqayyoo ture naan jette osoo biyya lafaan dhufin miti. Yes. Eenyurraa harkatee akkamitti harkatee eenyurraa dhalate osoo biyya lafaan dhufin? Macaafni qulqulluun akka jedhutti macaafa Yohaannisi 1:14 irratti tokko irratti sagalee ture jedha. Mee na fixachiisi kai. Kuni bara eega biyya lafaati bar waan osoo gartee sagaleen osoo na fixachiisi itti deebina. Maayya. Jalqaba sagalee ture sagaleen sunis Waaqa bira ture jedha. Sagaleen sun Kiristoos akka ta'e walii gallaame. Sagalee dama ilma Waaqaati miti jechuudha. Sagalee dura maal ture? Osoo gartee sagaleen foon hin uffatin dura Yesuus maal ture? Hayyee fakkeenyaaf namarraa fudhalatu ilma namaa akka ta'e maali? Ilmi namaa namaami? Ilma namaa yoo ta'e nama miti? Osoo gartee osoo Kiristoos ilma Waaqaallee jedhameera, ilma namaallee jedhameera. Waan jenne bara amma garaa salphaa osoo foon hin uffatin jettus osoo sagwaanni kana cufanteen Yesuus Kiristoos maal ture? Osoo biyya lafaarra dhufee barsiisu lallabuun turin dura maal ture? Eessa ture? Abbaa wajjin ture kaa ilma ture. Maal? Ilma ture? Eeyyee. Ilma maal ta'e eenyurraa akkamitti argate? Akkamitti ilma godhate? Ilma waaqummaa qabu. Sabistaansii fakkeenyaaf aniif abbaan tokko jedhe Kiristoos. San bukuun biyya lafaati. Goobati sanii miti. Ilma gaafam ilma jedhame. Ilma eenyurraa argatee ilma ture waaqarratti Yesuus. Macaafa Yohaannisi 3:16 irratti yeroo naa kenniti achi booda inaa soofna rakkinnan qabu. Macaafa waan magaafee afaanii deebistu bara.
macaafaan deebisaa macaafaa yoo na waliin haasofnu ta'e waliin haasofnaan ayyaada macaafaan ala uumaa ragaan kiyya dubbadhu kaafaanii duun taane barreeffam fidee macaafa Yohaannisi 3:16 irratti Waaqayyo akkanumaan biyya lafaa jaalate ilma ofii tokkicha dabarsee kennee jedha. Ilma kana waan qara qabu dabarsee sii kenna jechuudha. Waan qara hin qabne anamma waa sii kenna yoo jedhe. Waan qara qabu Yesuus ilma kana duruma ilma qaba. Kafoon qabu waan cufa qabutu ilma kanaatu achi ture. Foon aga dhufee Maariyaam keessaa dhalate foon uffate. Yoom ilma Waaqayyo jedhame Yesuus. Eega Maariyaam irraa dhalate moo achuma dura gartee foon uffatee ilma Waaqayyo ta'ee jiraachuu ture. Okay, tole. Mee na ficcisiise. So jalqaba sagalee ture, sagaleen Waaqa bara ture, sagaleen sunu Waaqa ture jedha. Hold on. Achi tokko 14 irratti ammoo maal jedha? Sagalichi foon uffate jedha. Sagalichi foon ta'ee, sagalichi nama ta'ee jedha. Isuma Waaqa ture santu maal ta'ee? Nama ta'e. Isa Waaqa ture? Sagalichi Waaqa ture jedhaa mire sagalichi mataa ofii isaatiiyyuu Waaqa ture. Sanis akkasii miti. Dogoggora sana akkasii miti. Waan jedhe bara ammoo waan salphoo waan laaftuudha bara. Osoo foon osoo sagaleen eenyu ufate osoo maal hin ta'in ilma osoo gartee ilmaati jettu kun ilma isaa kan jettu kun Yesuus Kiristoos osoo biyya lafaa hin turin maal turennaan ilma Waaqayyoo tureenaan jetti. Miti? Yes. Okay. Maalirra ilma uummatee achi taa'uu jiru teroo immoo ilmuma akkanumatti achi taa'u moo ilma kan jedhame eenyurraa ilma ta'ee argame ilma maalirraa ilma ta'ee dubbate eenyurraa dhalatee argame achi ture Waaqarra. Ole Waaqayyo jalqabennaa yeroo nama uumu maal jedhe nama haa uumnuu jedhe. Seera uumaan dhageessite ammas. Tole wal dhagaarrame yaada na fixachiise kayitiin yaada kiyya yoo bitanne yoo barbaanne yoo silleen galle ittuma dhiise. Laabannaa gaarii jechuun karaan ani jeesiif hin galle gaafii kiyyaatuun galin immoo ustaada walittiin kanname. Abu Muaz isinumaaf haa deebisu amma kina wayii harkaa qaba. Waan gootan mee gaafii 3 dhiyeessaaf gaafii 3 kanneenitti deebii haa kennu. Warri Adventistiidha beektanii Waaqumarraa dhalatee jedhanii numa dhalatee jedhanii beektanii irraa citeetu waan bahee jedhanii. Mee isa kana ibsuudhaaf sirriitti gaafii kanneen 3 dhageeffadhuuti sirriitti dhageeffadhu qalbiidhaan erga san irratti deebisu. Tokko Yesuus duraan maal ture kan jedhudha. Maal ture wagguu jedhamu ilma Waaqayyo ture jettee jirta. Okay, gaafii deebii bareedaadha. Ilma Waaqayyoodhaa erga tureeti. Tokko gaafiin tokkoffaan abbaatu dura jira moo ilmaa fi abbaan illee wal qixa jiran? Yoo abbaa fi ilmi illee wal qixa jiraatanii waaqni lama wal bira jiraate maaliif tokkoon abbaa jette tokkoon ilma jette? Yoo umriidhaan wal caalan ammoo ka duraa santu ka lammaffaadhaa uumee jechuudha. Takka yookaan ammoo gaafi lammaffaadhaa ilmi kuni takka yoo uumamaan ta'ini hin dhalfame takka hin dhalame. Waaqayyotu takka dhale ufiisaati dhale takka ammoo haadha manaadhaa dhalche. Yoo haadha manaa qabaatellee haadha manaa isaanitti ebalu kabbadechi haa ta'u baqqalechi haa ta'u amma qaawwayiidha jechuudha. Yoo ammoo lakki haadha manaan qabaanne ammoo ufiisaati dhalee iyyuu jedhi. Si galtee inni kun kana. Kanaafuu amma bakka kana gaafii lamaasii walisii qabse tokko abbaatu dura jira moo isaan lachiinuu jiga jiraatanii tokkoon abbaa jette tokkoon ilma jette. Yoo ammoo ati jari lamaanu lakki abbaatu dura jira erga sani ammoo Yesuusiin kun isarraa argame jette akkamitti irraa argame? Isatu uumee jennaan ammoo dhalchee jennaan ammoo dhalee jennaan. Gaafiidha kun. Sadaffaadha ammoo gaafiin sadaffaadha ammoo Waaqayyo sibiratti qaama qaba. Yesuusoo qaama qaba gaafsan. Yoo hafuura taate hafuura dhalche akkamitti jette hafuurri lama jira. Waaqayyo hafuura yoo jette hafuurri lamatu jira. Tokko abbaa ta'e tokko ka ilma ta'u. Hafuurri tokkichuma.
Yoo ammoo lakkii hafuuraa miti waan qaama qabuu jette yookaan ammoo wanna jedhu waan uf danda'a wayitoo jette qaamni gaafa duraadhaa qabu sun gaafa inni gara Maryamii keessa buusanii gaafa gara Maryamii keessa buu qaama duraa san akkam godhee dhufe. Qaama duraa san akkam godhee ittiin dhufe. Gatee keessa luqqa'ee dhufe moo akkuma jiru saniin Maryamii mucayyoo tana keessa seene moo akkam godhee ittiin dhufe gaafiidha kun. Inni biraa ammoo inni biraadhaa jechuudha. Duratti wagguu dubbattu ilma namaa Yesuus jedhamee jira jette. Ilma namaa wanni jedhameef waan namni dhaleef. Ilma Waaqayyoo maaliif jedhame? Yoo kan hin dhalle taate ilma Waaqayyoo maa jedhame? Gaafii afran kanneen wal qabsiisee adeebisu hangeesseetiin jira. Gaafii kanneen wal qabsiisee adeebisu isin irraa fuudhaa Mu'aaz. Maashaallah. Yoo wal keessa makuu baate. Irra deebisna. Tole beekaa dhageessee kana hunda. Sila gaira na yaadachiifta gaafii garii yoo irra darbateefi. Tole. Waaqayyo jalqaba yeroo nama uumeetiin jedhu nama koottaa nama uumnaa akka fakkeenya kennaatti akka bifa kennaatitti jedhe. Yeroo Waaqayyo akka bifa isaatitti akka fakkeenya isaatitti nama uumeetiin jedhu Heewaan haadha manaa Addaamii haadha manaa udoo hin qabaatin isa keessaa cinaacha lafee cinaachaa isaa keessaa fuudheetiin yeroo uumeetiin jedhu arginaa jechuudha. Isiin tuni lafee Addaamii foon Addaamii akka taate sabstansii tokko akka ta'anii siin jedhan mul'iseetiin jedha. Kanaaf akkasuma innaa fakkeenya isaatiin nama uumeetiin jedhu hariiroon Addaamii fi Heewaaniin jidduu jiru hariiroo abbaaf ilma jidduu jiru mul'iseetiin jedha. Macaafni qulqulluun keenya yeroo dubbatu kanaaf akkasuma ilmillee sabstansii abbaatii jechuudha. Kanaaf aniif abbaan tokko jedhee Kiristoos wanti dubbachuu danda'eef. Isa keessa qaama isaa keessa sabstaansii isaa waan qabuufidha jechuudha. Waaqummaan Kiristoosii abbaarraa waan dhalateef waaqummaa akka abbaa sabstaansii akka abbaa qaba. Kanaaf personalitiin Kiristoosii waan jedhe gaafii tokkoffaa yeroo si gaafadhu Yesuus maal turee siin jedhe ilma Waaqayyoo turee naan jette miti. Ilma Waaqayyoo kan waaqummaa akka abbaa qabu siin jedhe. Ilma turee naan jette. Akkasi. Kaan abbaadha kaan ilma miti. Akkasi. Maaliini gartee maalirraahi dhalateeti eenyurraa dhalatee Maryamarraa dura achuma dhalatee Maryam achi turte Maryam irraa dhalateetitti ilma Waaqayyoo ta'e moo abbumaatu dhale abbaarraa dhalate. Abbaarraa argame sin jenne akkuma Heewaan Addaamiin irraa argamte. Okay, go aye. Akkuma Heewaan Addaam irraa argamte. Okay, Heewaan barbaachisin dhalatte. Eenyu dura argame? Eenyutu dura argame? Heewaanii fi ta dubbiin gara biraati. Heewaanii fi Adam kamtu dura argame? Addaamtu dura argame. Goobas isin booda argamte akkasi. Waaqayyo abbaa fi ilma kamtu dura argame? Kamtu dura ture? Abbaat dura ture. Garuu sabstaansii. Garuu naan hin jedhin qaama abbaat dura ture ka. Yaada kiyyas na dhageeffadhu ka. Amma yeroo fakkeenyaaf yeroo Heewaan Addaam keessaa baateetiin jettu isin sabstaansii biraa immoo sabstaansii Addaamii. Waaqayyo sana naas deebe ta Adam keessa waan addaati sana uumama jarree uumama warra ati akka fakkeenya isaatiin nama uumna jedhee mere akka fakkeenya keenyaatiin nama uumna jedhe. Sana uumaa keessa hin jirru bar uumama Adamirra hin jirru bar waan ilmaa fi abbaa kanarra jirra. Abbaa fi ilma kam dura ture? Tura ture siin jedhe. Okay, abbaan maaliin abbaa ta'e ilmi maaliin ilma ta'e? Abbaan ilma qabaachuun abbaa ta'e ilmi Didi biga
Boodara dhufe moo dura ture? Kamtu dura argame? Abbaa dura ture. Abbaan Boodallee dhumarraa argame moo ilmi isa irraa argame abbaan ni uume moo ofiif gartee Yesuus of uume? abbaa argamee sin jedhu. Argame argamuu dhufe bar